akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Qatar odoo lolli Ameerikaadhaa fi Israa'el jidduutti Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti yeroo gabaabduu dura gaa yeroo baatii Febraarii keessa odoo hin eegalin dura harka lafa jalaatiin Iraanii wajjin marii gaggeessaa turanii jetteeti miidiyaan takkaa gartee niwuspeeparrii warra Israa'el tokko oduu tani jalaa gabbaasaa jira. Jerusalem Post miidiyaan jaaniin akka jechaa jiranitti odoo lolli kun hin eegalamin dura garee warra Qatar Iraan biyya isaanii tana akkan haleellee takkaa gartee haala akka jabaadhaan akka hin miine if dura gartee gubboo kannanii fi akkasuma sanitti waliigaltee godhanii turanii. Okay? Dirree bikka waraanni Ameerikaadhaatii fi bikka adda addaa gartee haleeluu mirga qabdanii garuu immoo qabeenya keenya Gaazaa fi akkasuma san bikka adda addaa gartee hin haleelinaadha jaaniiti kadhachaa turanii takkaa waliigaltee godhanii turanii. Tanaa wajjin maaltu waliin dhufa onni tuni gartee waan dhugaa waan taateef. Okay? Nuti dhugaadha jenneeti amannaa maaliif jidduu lolaasan waan takka isinii himaatiin ture. Taaptaap godhaa warri gartee mana keessa jirtan tiktaakii taaptaap godhaa harka keessaniin sheer godhaa koppii linkii godhaadha. Jidduu lolaasanii yoo yaadattan haleellaan Qatar keessa dilasan hin turre akkasumas kaampii waraanaatii fi bikka takka takka hedduu haleelaatii turan garuu immoo akka gartee Suudi Arabiyaa fi Kuweetii Bahareenii fi United Arab Emirates haleelaa turanitti Qatar hedduu haleelaan turre. San keessa oduun bahaa turte akka jechaa turtetti mootummaan Qatar doolaara biiliyoona 20 Iraanii kafalteeti akka Iraan isaan hin haleelle godhanii oduun jettu baatee turte. Yeroo sanitti irraa haasofneeti jira. Amma inumaatu oduun akka jechaa jirtutti isaan lola dura Iraanii wajjin walii galanii turanii jechaa jiran. Okay? Inumaatu gartee eegumsa akka godhaniif gaafatanidha. Okay? Eegumsa mootummaan Iraan eegumsa akka godhaniif Qataariif kuni waan sabloonaa miti beeka wanni isaan godhaa jiran laala if dura gartee biyya isaanii tane eeguudhaaf Iraan irraa akka hin fagaanne beekuudhaan poolitikaa taphachaa jiran. Okay? Oduu tana gartee amma hogguu jalaa baga baasan Enggak maaliin isiniin jee enggak hogguun laayibira ture maaliin isiniin jee mootummaan Qatar haareetti maallaqa Iraan takkaa gartee maallaqa guddaa gara Iraan dabarsuuf deemtii isinii jechaan turre akkasuma san United Arab Emirates duraan doolaara biiliyoona 4 xiyyaararra kaanii geessaniifin isiniin jee amma guyyaa dheengada immoo doolaara biiliyoona 10 ida'annoo Iraaniif geessuuf deemaniin isin jechaa ture. Hogguu humna qabdu, hogguu injifatte, namayyuu si wajjin hariiroo uumachuu barbaada. Namayyuu si cinaa dhaabbachuudha barbaada. Okay? Guddinni gartee kana keessa jira. Inumaatu mootummaan Iraan nuti gartee warreen naannoo kanaa akka jiranitti eegumsa takka jala akka teenyu takka gartee mariidhaan waraana eegumsa naannoo kanaa godhu jaarrachuu qabnaa ja'aniiti odeessaa turaniin isin jechaa ture. Keessaafuu security umbrella godhaniiti gartee biyyoottan Arabaatii fi Iraanilleen keessa jiraattee ifii isaaniitiif diina gartee akka ofirraa eegan. Diinni guddaan gartee warri Iraan jechaa jiru Israa'elii fi Ameerikaan. Tana gartee quba qabaaddaadhaa isiniin jechuun barbaada. Oduu tana yooniin isinii himillee reefuun tana mootummaan Israa'el akka jechaa jirtutti olaanaa waraana H groupiidha Libanaan keessatti dhoowwinnee ajjeefnee jirraa jaaniiti gartee oduu gabbaasanii jiranii. Inni kuni gartee nama nuti yeroo dheertuudhaaf jala deemnee barbaannee dhabnee boodarra gartee arkinee arraan tana garuu akkanatti gartee inni Saawuzan Libanaan keessatti
haleelamee jira jechuudhaan mootummaan Israa'el gara isaaniitiin ibsanii jiran. Okay? Sana akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. So, edda galgala yeroon waliigaltee Ameerikaadhaa fi Iiraan gidduutti gaggeessaa turan san takkaa'u gartee tan silaa arraan tana itti waliin mallatteessan jaanii ta odeessaa turan oduun isiidhaa takkaa'u gartee qabeen waliigaltee sanii akka miliixee gartee miidiyaaleen Iiraanii fi warreen biraatilleen irraa odeessaa jiran haasoneetu turre waa xiqqoo. Garuu immoo biyya Iiraan keessatti waliigaltee tana namni hedduun akka dura dhaabbachaa jiru keessaaf gartee warreen haardlaayiniidhaa isinii himeetiin jira. Akkasuma sanitti gaa namtichi paarlaamaa biyya Iiraan keessaa yoo gartee footoo isaa harkuu barbaadan isiniin garsiisa. Namtichi kun paarlaamaa biyya Iiraan keessatti gartee nama olaanaadha. Akkasuma sanitti gartee warreen wanniin isiniin jooftan gartee warreen haardlaayiniidhaa akkana uffanni isaanii akkana irra hedduun isaanii suufallee hin uffatanii. Yaada kanarratti gartee yaada Ameerikaadhaa wajji walii galan kana laayinaan qabxiilee 14 keessa deemeeti breakdown godhe irraa haasawaa ture. Kana keessatti mootummaan Iiraan jaa inni mootummaan tuni waan lola kanarratti nuti injifanne waan nuti lola kanarratti gartee gaggeessine kana guututti fuudhanii dabarsaniiti Ameerikaa kannuuf deemanii ji'eeti haasawa. Keessaafuu qabxii Hormuz irratti ogguu dhufte jechuudha. Arraan tana warreen gartee ekspertoonni adda addaa akka odeessaa jiranitti waan takka gartee taniin isin hubachiisuu qabuutu jira. Akka gartee isaan dubbachaa jiranitti yoo fakkeenyaaf Iiraanii fi Ameerikaan marii tana kan mallatteessan taate arrammoo if duuba deebi'anii jiran beekaa warri Iiraan nuti mallatteessu nu jaanii jiran. Dura irratti isin himeetiin jiraame. Garuu yoo silaa Ameerikaa fi warri Iiraan marii tana mallatteessan taate akkasuma sanitti guyyaa 60f marii gartee marsaa lamadaa takka gartee 2.0 tan gaggeessuudhaaf ta'an waa'ee niwukilaraa san mariin tuni guyyaa 60 booda dabartee tan gartee karaa niwukilaraa sanitti kaachi dabartu yoo taate mootummaan Iiraan Hormuz guututti gartee akka namayyuu itti fayyadamu takkaa'u gartee olaantummaa ammaan tana Hormuz irra qaban kana dabarsiteeti kan nu deemti. Okay? Jaaniiti odeessaa jiran. Akkana jechuun isaanii maal jechuudha? Mootummaan Ameerikaadhaa tooftaa adda addaa itti fayyadamteeti jechoota adda addaa walgahii tana marii tana keessa hiixee akka gartee waraanni Iiraan naannoo Hormuz kana keessaa bahu if duuba deebi'u takka immoo dhaabbanni IRGC'n Hormuz gadi geessin security'n biraa gartee naannoo kana gadaa geessitu jedhanii warreen biraatiin bikka isaan buusanii warri IRGC'dha if duuba deebi'ee bikki tuni gartee waraanarraa bilisa ta'uu qabdi jechuudhaan kana keessa maasis commercialidhaa fi warreen dooniileen hundinuu gartee nagayaan takka gartee freedom of navigation kajaansan nagayaan akka olii gad deemtu godhuudhaan uggurrii tana takka gartee olaantummaa warri Iiraan irraa qaban tana miliisanii irraa fudhachuuf deemanii ji'eeti haasawaa jechuu jaarsi. Yaada kana isa qofallee odoo hin taane warreen biraatis akkuma inni haasawaa kanatti irraa dubbachaa jiran. Tanaafi gartee ammaan tanagaa mootummaa gareeleen gartee guyyaa kaleedhaatis arrallee hiriira adda addaa Iiraan keessatti gaggeessaa jiran waliigaltee tana kabajaa hin jiran. Waliigalteen tuni akka nuti barbaannetti gaggeeffamaa jiru takka immoo Iiraaniif advaanteejii hin qabdu jechaa jiran jechuudha. Na dhagee jirtanii warri mana keessa jirtan. Challenge harka keessan gartee taaptaap godhaa koppiliin godhaadhaa warreen amman tana dhufaa jirtanii isin agarraa dhiyaadha karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii garuu
harka keessaniin taaptaap godhaadha. Kuma 200 itti dhiyaachaati jirra. Daddafa kuma 200 saniin gayaadha. Akkasuma sanitti sheer godhaa hin dhiisinaa. Nama muraasa irratti hin dhiisinaa. Irra hedduun keessan gartee mana keessa waan jirtaniif jecha dhaggeeffachaatuma harka keessaniin taaptaap godhaa. Warra birattis ergaa isiniin jenna. Isaanis dhufanii gartee waan isinin mi'ooytee akkanatti gartee dhaggeeffachaa jirtan kana haa dhufanii dhaggeeffatanii. Warreen reefuun tana lolli eegalee jira takkaa'u Iraan haleellaa eegaltee jirti jechaa jirtan. 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 Qabamanii gartee akkaataa mootummaan isaanii taraatan marsaa tanaas Iraan itti haleeltu eeggachaa jiran. Okay? Kana keessatti beekaa qabxiileen arraan tana waraanni Iraan qoftiin barreessan odoon taane poolitishaanonni Iraan wanni isaan jechaa jiran amma booda lolli gartee nuti gaggeessinu biyya teenyaa fi miti jaanii murteessaniiti jiran. Amma booda lolli nuti gaggeessinu Libanaan eeguu akkasuma sanitti biyya Falastiin tana bilisummaa baasuudha jechaa jiran. Okay? Namni hedduun gartee akkasitti hubachaa jiran garuu immoo yaada isaanii isaan duruu jijjiiraniiti jiran. Eega gartee ifi isaaniitiif lola Izraelii fi Ameerikaan irra gaggeessitu jalaa bahan injifannoodhaan amma wanni nuti barbaannu Libanaan bilisoomuudha jechaa jiran. By the way, reefuun tana mootummaan Iraan akka jechaa jirtutti